بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الأخوة الأخوات كيف جمتوتا وبليون كين وبليتوانتو إدو مجرتني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله ربي انقلني هاقو كاقويار آت النوغه يرو أماكم أرقا جرتن إدو نتأرقمنو مسجد الحرام ولا بيت ربي برترقمنا أكسم إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى قويا كان نوفقون قالت قلتنا ترتي قبابا مو أستاذو تكين أكسم ما شيخو تكين ودي كنتاج نتا نوردها وبارك الله فيكم. ترتي قاري سني هو إن شاء الله سني شير قد أنا أكسم كان بيرون جو في علي قد يوم كيسما كبجات سندبيسا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أبليوان أبليتيوان فجين يراك التي دان هردف تلهند كيسنيو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان أما أرجمنو حرم الأمين حرم ولكت أرجمنا ليلة دي دمي تربفا رمضان الراجع شودا. الحمد لله أس ولكا كيسموتات أرجما كيسمان كينيا كبجا علماء كينيا عالم كينيا شيخ عبد المنان عبد الله أرسي روبيدي دار عمر دفن يسجرني أكسم بوليس كينيا كوري فالبرباد هواس المسلمات كنته أستاذ أحمد الدين جبل موجين أرجما مي دام سجبابا إنسان ودامن إنسان وجنين ترتيبونا جرا إنسان تكلتي دان سندبرسا شيخ الرأي جرا تبي سبا سندرون تولي حسب الإنسان أستاذ أحمد الدين وقدو. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين رب نوفقي أسلتي حرمتي رمضان كيست عمره رفني جرا أمامو صلاة التراويح تهجد صلاة الليل صومت جمالا صلاة كاني يا رب جد الحمد لله ليلة القدر تونس إملا يدي ربيتين دعاء الدكارة تماتوري نويس نموني ندقيسن بكات الدجرتنوس دعاء كدتشوم برباچي سادا إبادة رت ججباچوم برباچي سادا keessattuu akka hawaasa muslimaatti akka dhuunfaatti hundi keenya iyyuu walumaa kadhachuunis ofii kadhachuunis inuma jira. Garuu akka hawaasa muslimaatti hawaasni muslimaa biyya keenya du'aa'ii barbaachisaa rabbitti deebi'anii rabbiin akka biyya keenya biyya bilisummaan jiru biyya mirgitti kabajamee biyya diinii keenya mataa ol qabannee hurriyaadhaan akka rabbiin fedhetti nama rabbiin gabbaree fedhii isaa jala deemee gara akhiraa deemu akka rabbiin nu godhu akka biyyaatti akka hawaasaatti du'aa gochuu barbaachisa. Hundi keenya iyyuu kan dhuunfaa qofa gaafannees hafuun hin ta'u. Kanuma waliin immoo akkuma nu waggaa darbee yeroo kana anis mana hidhaan ture yeroo sana an akkan hidhaadhaa bahuu namoonni adda addaa hajjii irrattis arafaattis as haramattis du'aa akka godhaa turan inuma beekamu. amma sababa adda addaatiin sababa diiniitiin haa ta'u sababa mirgaa qabsaa'ootiin haa ta'u namoonni hedduun hidhamanii ammas mana hidhaadhaa kan hin baane biyya keenya keessa bakka hedduu jiru. Namoota kanas yaadachuun barbaachisaadha. Akka jarri hiikamanus du'aa godhachuunis du'aa gochuufiinis jara duukaa dhaabbachuunis jara gargaaruunis barbaachisaadha. Irra guddaan eegan kana jedheen booda rakkinni hawaasa muslimaa biyya keenyaa ni hedduun waan hoogganaa dhabeef waa'ee amiira ummata hoogganuu danda'u majlisa ummanni filate rakkina ummataatiif kan socho'u waan dhabeef wanni hedduun bara baraan rakkina jennee rakkinummaa jaraa haasa'aa irra deddeebi'aa as geenye jirra. Rakkinni kun akka hiikamuu rabbiin kadhachuun akkuma jirutti ta'ee sababni immoo qabsaa'uu barbaada hojjechuu barbaada. ulamoota irraa haa ta'u du'aatota irraa haa ta'u dargaggoota irraa haa ta'u qeerroo irraa haa ta'u hundi keenya iyyuu namni muslima ta'e hundinuu
waan kana xiyyeeffannaatti godhee of yaadachiisee wal dammaqsee wal gurmeessee akkamitti ummanni muslimaa majlisa isaan malu hoogganaa isaan malu akkamitti dhaabbachuu danda'a kan jedhu irratti hojjechuun barbaachisaadha. yoo nu kana hojjenne malee kashlabbeen bakka adda addaatti dhufanii maqaa islaamaatiin majlisa keessa seenanii irra guddaa immoo mootummaatti hirkatanii tikatti hirkatanii muslima dararaa akka jiran beekamaadha. kunis waan hubatamee itti hojjetamuu qabu. akkasumas immoo kan majlisaa tokko ta'ee biyya kana keessatti eega jirru akka hawaasa muslimaatti seerri biyya kana keessatti bahu muslimas kan laallatu ta'ee fakkeenyaaf yeroo hedduu muslimni karaa diinagdeetii yoo laallee ummata kaanii waliin dorgomuu dadhabuu jira sababa ribaatiin. namoonni kaan baankiirraa liqeeffatanii haa ta'u haala adda addaatiin seerri biyya kana keessa jiru warra ribaa fudhatu kan gargaaru ta'e yeroo dhaabbatu warra ribaa immoo fudhan yeroo hedduu diinagdee keessaa bahuun rakkina keessa seenuu jira. akka biyyoolessaatti baankiin ribaadhaan ala ribaa kan hin qabne banamuu hin danda'ama jedhee seerri baheera. seerri habahu malee sababa adda addaatiin gaafa mallas jiru mammaraa jedhanii mammaraa tokkoon qabanii hidhanii amma addaa lafa jira. akkuma beekamu baankiin tokko maskoota bananii ribaan kan hin qabne shari'aa duukaa kan deeme hin hojjannaa jechuun jira inuma beekama. garuu kun gahaa mitiidha. sababa hedduudhaaf tokkoffaa muslimni baankii akkanaas banachuus mirga qaba. namoonni kaan ribaas hojjetaa ribaan alas hojjetaa baankii jarri banan keessatti kottaa fayyadamaa jechuun nuu suuqii bannaa kottaa sinurraa bitaa jechuudha. abbaa suuqii ta'uun hin eeyyamamne muslimaaf jechuudha haala amma jiru. muslimni akka hawaasa biraatti baankii of danda'e banatee seera jiru keessatti waa'ee ribaa otoo yaadin shari'aa isaarraa lammii biyya kanaa ta'uurraa lamman irraa tokko akka inni filatu wanni dirqisiisu otoo hin jiraatin mataasaa ol qabatee diinisaas dinagdeessaas wal duukaa deemsisee akka deemu hojjechuun barbaachisaadha. gaaffii hawaasni muslimaa qabu yoo laalle hedduudha. akka xiyyeeffannaatti rakkinni hiikamuu qabu mataan isaa majlisa ta'uun beekamaadha. yoo majlisni hiikame gaaffiin hedduun inni hiikama. karaa majlisaa waliin hawaasni hiiksisuu danda'a. dabalataan immoo waa'ee ribaa wal qabatee rakkina jiru irratti fakkeenyaaf namoonni hedduun rakkina kana sirriitti hubataan jiran. akka biyyoolessaatti yoo laalle biyya keenya keessatti mootummaan magaalaa hedduu irratti kondominiyeemii jedhee mana ijaaraara. maallaqni hedduun kondominiyeemiin itti ijaaramu maallaquma manni baankii kaa'ee fuudhamee mootummaan ittiin ijaara liqiidhuma fuudhe maallaqni maallaqa ummataati. garuu mana hojjechuu kana ribaadhaan waan wal qabsiisanii jiranuuf namni muslima ta'e bakka hedduu irratti ribaa waan qabuuf irraa dudubbeetti hafaara. kana jechuun magaalaa keessatti abbaa manaa ta'uu irratti dudubbeetti hafamaara jechuudha. kana jechuun dhiibbaa jira jechuudha. muslimni maal ta'aara warra mana kireeffatu ta'a jechuudha. biyya isaa irratti sababa ribaatiin namni kaan alla mana argatu muslimni immoo warra mana keessatti mana namaa keessatti liqeeffatee kireeffatee jiraatu ta'a. kana qofaa miti magaalaa hedduu irratti mootummaan hojiin uumaa jedhee xiqqaqqinaan isteenya jedhee waan hojjetu kana irratti yoo laallee wanni jiru maali ribaadhaan wal qabateeti ammas farankaan kennamaa jiru. isaanii jiraatu itti fayyadamu. azaana booda itti fufna inshaallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على أزاني دراتا ونميون وني ما لني زاكن أزان نمي البك براجرو بالله بي أرجارو وردفتو تكينيا أذان نيم هرم الرجل ما جرو أذان جلكباتي أذان فجر كنتاني سالين إنا كيكا إذا سكنتا كينيا دانجتي تورتي فوفنا تورتين كيسن موجين هاتو سنين جنة كاميرا مانين كينيا دي فما وجه دلقا كيت ديفي اسكريم محلا ندفن tole kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota keenya kallattiidhaan hordoftaa jirtan sagantaan keenya sababa azaanaatiin addaancitee ture amma itti fufa azaanni haramarraa godhamaa ture azaana jalqabaatii ka fajriitiin miti sa'aan suura ammallee hafseen hin jira jechaa fajrii azaananii kanaaf obboleessi keenya ustaaz Ahmeddiin Jabal dhaamsa isaa addaan kutee ture ittiin fufa turtii gaarii خير إن شاء الله بسم الله كمان سلا جلتي سبب رباطين ركنا هدو تاسا كينيا رتقا كبارا تقفا من جرينيا وليني موتما نجارو كيسا نموني هدون سبب رباطين دودبتا فنيرو قصة قليجة عندك فتوني لا بريد إن شاء الله سبب رباطين كن دميني ميرا من جارة مرة ربا دام بانكي داوان والقبتي جروف سبب كان الران مقالة هدو رتي مسلمني warra mana kireeffatee jiraatu malee warra abbaa manaa ta'uu hin dandeenye akkasumas immoo hojii uumuu jedhee mootummaan carraa hojii uumuu bakka hedduu irratti uumaa jira garuu kunis ribaadhaan yookaan dhaalawwan wal qabatee gurmeeffamee liqeeffamee hojjetamaaruuf namoonni hedduu namni diinii isaa irratti cimina qabuu fi diinii isaa irra mararfatu kanarraas dudubbeetti hafaa jira akkasumas immoo sababa aksiyoonii adda addaatiin mootummaan akka oromiyaattis akka federaalaattis wanni dhaabbataaru daldala hedduu keessatti parsantii 70 baankiirraa liqeeffatamee tolchamaara investimentiin gurguddaan sana keessaas investimentiin baankiin immoo sababa ribaatiin waan hojjetaa jiruuf sanarraas fudhachuun dudubbeetti hafaara irra guddaa immoo baadiyyaa keessallee yoo ilaalle xaa'oo jedhamee maadaabariyaa mootummaan qotee bulaadhaa hiruutti inni kunillee ribaa qaba namoonni tokko tokko ribaa dhala qaba waan dhala kana qabuuf fudhachuu ala dhawwanii farra misoomaa ta'anii akka namni xaa'oo yookaan madaabariyaan fudhanne godhane jedhanillee waltajjii tokko tokko irratti balaaleffattu namni kana mormaaru dhala qaba ribaa qabaadha waan akkanaa bakka hedduu keessatti olaallee wanna laafaa fakkaatu malee miidhaa hedduu hawaasa keenya irratti kan gaggeessaa jiru kanarraa kan ka'e wanna akkanaas ilaalamee wanni sirreeffamuu qabu akka seeraattis akka imammataattis haala hundumaanuu sirreeffamee kunis ka'uu waan qabu mal hamma yoomittiin waa'ee diinii keenyaat namoota sababa diinii keenyaatiin siyaasni poolisiin mootummaan irra deemu rakkina uummate
nu dubbetti hafuun qabnu biyyi hedduun Keeniyaa walla keenya dabalate baankii dhaala kan hin qabne ofumaan kan danda'e dhaabbatanii socho'aa jiru biyyi hedduu irratti hojjetaa jiru kunis biyya keenya keessa dhufuu qabaadha kan xiyyeeffannaan guddaan majlisa irratti kennamuu qaba sana irratti hojjechuunis kennisiisuun akka furmaata argatu kan biyya keessa jirus kan ala jirus wal qindeessee wal gurmeessee karaa kamiinuu waan itti eeyyamamuu qabu waan itti hojjetamuu qabu callifamee ilaalaan eenyuun mana waamee amma namni hedduun Dr. Abiy filamee gaariidha maal bareeda filamuutti gammanne waan inni hojjetaa jiru hedduu isaattis gammadaa jirra miira akka muslimaatti miira wanni keenya yoo jenne yookaan immoo akka hawaasni biraa gaafatu tuun gaafatin mana balbala keenya dhahee kottaa fudhaa jedhee isinii jedhee hin kenna jedhee waan akkasii hin jiru siyaasa keessattis biyya bulchuu keessattis abbaatu socho'ee wal gurmeessee waan gochuu qabu godhee furmaata akka argatu deebiinsa akka deebi'u godha malee callisanii harka maratanii taa'uun furmaata miti kan jedhu ammanumaan argaa dabarsaa galatooma. Kanaafuu dammaqaatii tokkummaan keessan akkuma yeroo dabre gaafii mirgaatiif hidhamne ammas nu bahe malee gaafiin keenyas deebiin argamne qabsoon keenya yookiin immoo tokkummaan keenya akkuma jirutti itti fufuu qaba daran jabaachuu qaba cimuu qaba dhaamsa jedhu dabarsa jechuudha. Wanni guddaan karaa kamiinuu namni tokko ta'u akka dhuunfaattis akka hawaasaattis jijjiiramni kan dhufu qabsoodhaan qabsoon karaa kamiin kan jedhu akka waan itti qabsaa'amaa jiruuf karaa itti qabsaa'amaa jirutti adda adda ta'us tattaaffiidhaan qabsoodhaan furmaanni dhufa sana ammoo namni tokko miti hawaasa waan ta'eef hawaasni wal dhagahu yaada wal jijjiiru wal gurmeessu humna isaa walitti hidhee humna guddaa ta'ee waan barbaade argachuu irratti hojjechuun barbaachisaadha sana malee hin jiru callifnee mana teenyees hin ta'u otoo waliin gurmeessinis qabsoofnees hin ta'u karaa adda addaatiinis yaadaan faffacoofnee hojiidhaan sochiidhaan faffacaanee dhiibbaa goonee waan barbaannu argachuus hin dandeenyu kanarratti xiyyeeffannoon godhamuu qabaa kan jedhuun dabarsa. Egaa tolee galatoomi hayyuu keenya koree barbaadda hawaasa muslimaa Ustaaz Ahmeddiin Jabal dhaamsa dabarsiteef guddaa si galatoomfadha. Egaa hordoftoonni keenyalleen dhagayanii hojiitti hiikuun waan keenya hunda inshallah rabbi tokkummaa keenya akka cimsu waan illee hin hawwa gara abbaa keenya ulamaa keenya aalima keenya Sheekh Abdulmannaan Abdallah isin dabarsaa isaan illee dhaamsa qabanii falyatafaddal mashkuuran ومعجورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ينكن بلتوان كنا الدم جرتن هندتي ديت اللور يلا جرتن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أما ربنا ينكن ست حرمت والجنة المسجد الحرام كيست والجنة جنانني شرا كان سامن لجأني كلمات أجاني في أستاذ أحمد الدين اللي قبني الحمد لله وان إغنى لتنام سنقونا وليقونا أول ربي كأنك لتهم فن إغنى أمو رمضان برنا أسيت مو المسجد الحرام إغنى حرم علماء زياران وفقه أسيت مو صوم برنا عمران وفقه ربي أسيت أبلا يلي ولي النقهي كل صلاة الجماعة فرائضها في تراويح في أن الله ستين تهجد الله صلاة رب وفق الحمد لله يغنى أبلا ينكي أن الله ست والجنة أستاذ أحمد الدين كا كوري يغنى فلا برباد ور إسلامتي أماني سن الله رب إما إسات أست رب يغنى ولن قبي الحمد لله واني يغنى كان رمضان كني حقا هفتي كان halkanoo gabaabduu haftee guyyootii gabaabduu hafte kana keessatti akka jabaannoon hundi iddoo jirrutti fursaan ramadaanaa tuni isiin waggaa malee waan hin deebineef guyyoolee gabaabduu tana keessatti halkanoo gabaabduu kana keessatti hundi iddoo jiru dabaannee du'aa itti jabaannee xaa'aa rabbiititti eegan ammoo jabaatuun jira du'aa itti jabaatuun jira wanni kadhannu immoo eegan ammoo gabaabsineetiin yaada gabaabaa hedduu yaada gabaabaa du'aa'iin hedduun nama hedduu yaada gabaabaa kamataa isaa irratti gabaabbatu qofaa miti ka eegan ammoo islaamaa muslimtoota ta'uu akkasi nuhi warra shahaadatii warra islaamatii
namni kana himatu hunduuyyuu yaadda'uu qaba islaama diinii kana eegala ammoottuyyuu yaadda'uu qaba waan guddaan ahmaddiin dubbate waan eegala diinagdee itti rarra'uu keessattuu warra islaamaa eegala ilaalchise rakkinni gara warra islaamatiin kalqiin kun garma eegala anjaa guddatu isaaniin anjaa warri dhalaa kanallee eegala keessa ba'e gaarii waan gaarii keessa ba'e ani amma sanitti keessa seenee dubbatu hin danda'u yeroolleen dhume eegala sagalee koo sagalee isaatti dhufe kana eegala ammoo nan deeggara namni hundummoo amma dammaqutu nurra jira hooma namni hin sodaannellee hin sodaanna haqa namni sodaatu haqan argatu yoon qabsaa'in haqqiin argatan amma ijoolleen kun ka mucaan kun eegala jararraa ta'e kun qabsaa'anii mataa ol qabne amma haasawni eegala dur ta'e hin dandeen waa'ee islaamallee waan diinii kennallee dubbatuu qabna kadhal immoo namni hundi kadhatuu qaba islaama kanaaf eegala mootiin warra shahaadati warra quraanati haa dammayni waan eegala mootiyyoo jiruu hawaasa kennallee akkuma nama dubbateetiin jedhe waan garaa dubbate amma haa ta'uu kennidhaani kun waan sanillee dammaquu qabna warri alallee dammaquu qaba waan siyaasaa jennaan nu kokkinni magooneetu waan haqa kennallee hin dubban du'aayi mallee hin kadhannu dura hin sodaatan zamanni eegala ammoo jinninu nama himti laftuu nama himti ka jedhanii jedhan sun zamana amara zamana sillaasee darbee jira sun amma darbee namni yoo qabsaa'ee jedhe bu'aan hin argama rabbi eegala ammoo isa gargaara eeda guddaan immoo rabbi wajjin ta'u namni makhluuqni rabbi wanni isa uumeef isa haa beekuuf rabbiin haa beekuuf khalqi ajaa'ib rabbi uumeef isa haa beekuuf akkasiin aqliin na beekaan jenne hun anbiyaa geeru sallallahu erge nabiyyi al-khaatimi immoo muhammadin sallallahu alaihi wasallam erge qur'aana akkana jiru kana ka'umuu tuquun dandeene ka eegala ammootuyyuu kaaya guyyaa qiyaamaa kana rabbiin nurratti buusee haa fayyadamnu ufillee ilmaan kennallee ijoolleellee eegala feenu israa kenna maatii kenna diin haa barsiifnu haa yaaddofnu salaatatti yaaddofna salaata qofallee miti garuu salaatuma kana halqiin hedduun salaatu ka salaatullee suurama ka achi garagalu ta'a kanallee itti yaaddofne waan isaa barbaachisu itti yaaddofne wanni birallee akkuma salaataa kanatti yaaddofne ummata ummanni islaama ummata guddaadha waan haqa keenya gaafatu sodaannuuf amma hin qabnu ijoollee kanarrattuu jarrabne nu amma isaanii irrattuu ilaalanne namni homaa hin ta'in